amma akkamittiin bank account keessan akka itti guuttatan isinitti agarsiisa jechuudha. Bank account bakka jedhu kana irratti ni tuqxu jechuudha yeroo tokko. Kana booddee haala kanaatiin isin gaafata jechuudha. Bank account keessan seeraan hunda isaa itti ni guutu jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii chaanaalii Kiyyaa Tech. Baga gara chaanaalii keenyatti deebitanii dhuftan isiniin jecha guyyaa har'as viidiyoo baay'ee bareedaa fi viidiyoo baay'ee isinitti tolu tokko qabadhee isiniif dhufeen jira jechuudha. Viidiyoon kun kallattumaan gara bank account keessanitti kan isiniif kaffalu hojii onlaayinii kan isinitti agarsiisu jechuudha. Akkuma beekamu kanaan dura chaanaalii Kiyyaa irratti waa'ee StarClicks isiniif barreesseen ture jechuudha. Namoonni viidiyoo isaa akka isiniif hojjetamu barbaadanis koomentii jala naaf kaa'aa isiniif jedheen jira jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa akkuma waadaa isiniif seene viidiyoo isaa isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Linkii viidiyoo sana description boxii jala argattu jechuudha. Description boxii jechuun yeroo viidiyoo kiyya seentanii ilaaltan jechuudha. Haala kanaatiin barreeffama isiniif dhufu jalatti irratti ni tuqxu jechuudha. Haala kanaatiin erga irratti tuqxanii booddee linkii bakka kana jala isiniif kan kaa'u ta'a jechuudha. Seentanii haala kanaatiin linkii isaa argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkas haala kanaatiin seentanii linkii isaa argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hundumti keessanii like gochuun eegalaa isiniif jedha. Isiniin jedha warri maatii chaanaala keenya hin taanes subscribe gochuun akkasumas illee mallattoo bilbilaa kana deebii irratti tuquudhaan all kan jedhu irra buufadha. Viidiyoon ani gadhiisu yeroo hunda dafee akka isin qaqqabuuf jechuudha. Kanaaf gara viidiyootti kallattumaan isin dabarsa. Like gochuun viidiyoo kana eegala. Irran deebi'aa ammas like gochuun viidiyoo kana eegala. Amma kallattumaan gara viidiyoo isin haa dabarsu. Linkii isaa argachuuf jalqaba Telegram keessan erga dhuftanii booddee mallattoo searchiitu jira. Mallattoo searchii kana irratti tuquudhaan Kiyyaa Tech jettanii akkuma asirraa argitan kana searchii ni gootu jechuudha. Haala kanaatiin barreessanii Kiyyaa Tech jettanii searchii ni gootu jechuudha. Profaayilii wal fakkaataa kan qabu lamatu isiniif dhufa. Inni kun Kiyyaa Tech Group kan jedhudha. Gruupii keenyadha jechuudha. Inni gruupii sana keessa seentanii liinkii garaagaraa waliif sheer gochuudhaan irratti wal affeeruu kan dandeessan naannoo nama 950tu keessa jira jechuudha. Keessa seentanii nama baay'ee riiferaala wal argachuu ni dandeessu. Keessa seentanii join gochuu hin dagatina. Inni itti aanu immoo Kiyyaa Tech kan jedhu nama 1500 kan of jalaa qabudha jechuudha. Inni chaanaalii kiyya jechuudha. Chaanaalii kiyya keessa erga seentanii haala kanaatiin isiniif dhufa. Gara gadii kanaatiin mallattoo join kan jedhutu jira. Join kan jedhu yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Erga joinii irratti tuqxanii booddee barreeffama kana ni agartu. Barreeffama kana isiniif kaa'een jira jechuudha. StarClicks kan jedhu haala kanaatiin isiniif kaa'een jira jechuudha. Linkii isaa as jala argattu jechuudha. Linkii asirratti galmaa'eeru kana irratti tuquudhaan deemtanii maal gootu register ni gootu jechuudha. Barreeffama isaa kana dubbisuu ni dandeessu. StarClicks jedhama. Beeksisa garaagaraa ilaaluun isiniif kaffala. Kallattumaan gara baankii keessaniin baafachuu dandeessu jedha. StarClicks kan jedhu linkii isaa kana irratti tuquudhaan maal gootu keessa ni seentu jechuudha. Keessa seentanii haalaan ani isinitti agarsiisuun tokko tokkoon guuttanii maal gootu ni galmooftu jechuudha. Akkaataatti galmooftan jalqabaa kaasee hanga xumuraatti kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf amma galmaa'uudhaaf bakka kanatu jira. Publisher accountii fi advertiser accountii kan jedhutu jira jechuudha. Nuti isa kam galmoona publisherii galmoona jechuudha. Maaliif advertiseriin warroota namoota beeksisa beeksifachuu barbaadaniifidha jechuudha. Amma nuti irraa maallaqa beeksisa ilaallee maallaqa argachuu barbaadne waan ta'eef publisher sign up kan jedhu jira. Bakka sana irratti maal gootu yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booda haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Kana hunda isaayyuu seeraan ni guunne jechuudha. Akkaataa argitan kanaatiin foormii hedduu isin gaafata. Foormii kana hunda isaa guutuudhaan gara fuulduraatti maal gootu isin dabarsa jechuudha. Your first name kan jedhu jira. Maqaa keessan kan jalqabaa irratti maal gootu ni guutu jechuudha. Fakkeenyaaf ammanii Kiyyaa jedhaman guuta jechuudha. Maqaa lamaffaa irrattis Kiyyaa jedhaman guuta jechuudha. Maaliif akkaawuntiin kun na hin fayyadu isinitti agarsiisumaaf kan banaa jirudha jechuudha. Akkaawuntii ofii kiyya ittiin fayyadamu kan biraa waan hin qabuuf kana isinitti agarsiisumaaf bana. Haala kanaatiin maqaa keessan erga guuttanii booddee your date of birth kan jedhutu jira. Bakka kana irratti ni tuqxu jechuudha. Bakka anxiyyaan isinitti agarsiisu kana tuquudhaan bara dhalootaa keessanii asirraa maal gootu ni guuttu jechuudha. Haga dandeessanitti bara dhalootaa keessan umrii 18 ol akka inni isiniif ta'utti
osoo guuttan gaariidha jechuudha. Maal gootu as keessaati warra kana hundi isaaniiyyuu ni jijjiirtu. Bakka kana irratti tuquudhaan maal gootu bara isaa guyyaa isaa hunduma isaa haala kanaatiin isin fida. As keessaatii barri isaa yoo kan hin jiru ta'e bakka kanaa fi bakka kanatti tuquudhaan duubatti deddeebisa bakka barbaadan irratti ni godhattu jechuudha. As keessaas immoo ji'a isaa qanii barbaadan irra ni godhattu jechuudha. Kana booddee okay kan jedhu jira. Okay kan jedhu sana tuquudhaan as keessaa gaafa guyyaa meeqa akka ta'e irratti ni tuqxu. Sana booddee ofiisaa isin dabarsaa jechuudha. Erga inni haala kanaatiin isin dabarsee booddee your home or postal address kan jedhu jira. Postal addressii kan naannoo jirtanii ni guutu jechuudha. Yoo barbaadan 1,000 jettanii yookiin 00 jettanii bira darbuu ni dandeessu jechuudha. Your city kan jedhu kana keessattis magaalaa keessa jirtan ni guutu jechuudha. Naqamtee ta'uu danda'a, Gimbii ta'uu danda'a, Shaambuu ta'uu danda'a. Bakkuma jirtan magaalaa keessan ni guutu jechuudha. Akkasumas immoo where do you live kan jedhu kana keessatti Indiyaa bakka jedhu haala kanaatiin kan isiniif fidu yoo ta'e bakka kana tuquudhaan Itoophiyaa irra buufattu jechuudha. Ani amma VPN waan hin fayyadamaa jiruudhaaf Indiyaa jedhee fide VPN hin fayyadamina. Ani amma networking kiyya dadhabaa waan ta'eef isinitti agarsiisuu waan barbaadeef jecha VPN fayyadamin akkanaaf ariifatuuf saffisaan isiniif hojjechuu barbaade VPN hin fayyadamina. An akkaawuntii kiyya irratti VPN hin fayyadamu. Itoophiyaa jedhee isiniif fida jechuudha. Yoo Itoophiyaa jedhee isiniif fiduu baate ofii keessan bakka kana irratti tuquudhaan as keessaatii maal gootu Itoophiyaa jettanii searchii ni gootu jechuudha. Indiyaa jedhu kana ni balleessitu. Erga balleessanii booddee Itoophiyaa jettanii haala kanaan maal gootu searchii ni gootu jechuudha. Haala kanaatiin searchii yeroo gootan ofiisaa isiniif fida. Bakka Itoophiyaa jedhu irratti tuquudhaan Itoophiyaa isiniif guuta. Akkasumas immoo zip koodii yookiin immoo postal koodii isuma gubbaa irratti guutan asittis deebistanii maal gootu ni guutu jechuudha. Kana booddee bakka kanatti lakkoofsa bilbilaa keessan ni guutu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan 9 irraa kaastanii haala kanaatiin 0025 tokko jedhee isiniif fida. Isin immoo 9 irraa kaastanii lakkoofsa bilbilaa keessan haga xumuraatti itti guutu jechuudha. Bakka lamaan isaatiiyyuu lakkoofsa bilbilaa wal fakkaatu guutanii erga bira dabartanii booddee haala kanaatiin kana booda yeroo bakka kana dhuftan your email address kan jedhutu jira. Email addressii kee guuti jecha jira. Emailii keessan kan barbaadan itti guutanii gara gadiittis bakka lamaan isaatiiyyuu emailii keessan bakka kanaa fi bakka kanatti illee emailii wal fakkaataa ta'e ni guutu jechuudha. Erga guutanii booddee bakka kanatti paaswordii jabaa ta'e ni guutuufi jechuudha. Paaswordii keessan bakka kanaa fi bakka kanatti illee paaswordii wal fakkaatu guutuu qabdu jechuudha. Paaswordii wal fakkaatu guutaniifitu isin dabarsa jechuudha. Paaswordii keessan bakka kanaatti isinitti agarsiisaa deema jechuudha. Medium jedha. Haaluma isin guddisaa deemtaniin haaluma isin wantoota garaagaraa keessa makaa deemtanii strong osoo godhatan qubee garaagaraa akkasumas illee lakkoofsa garaagaraa itti guutaa paaswordii keessan cimsachuu hin dagatina isiniin jedha. Amma gara xumuraatti dhufnee jirra jechuudha galmee isaa. Kana booda bakka kanatu jira jechuudha. Choose a security question kan jedhu jira. Security questionii kan barbaadan ni filattu jechuudha. As keessaatii waan barbaadan filattu. Kuni maaliif isin gargaara yoo akka carraa ta'e paaswordii keessan kan dagattan ta'e security questionii kanaatiin paaswordii keessan forget gochuu ni dandeessu jechuudha. Kana keessaa wanta barbaadan irratti galchuudhaan fakkeenyaaf kana galchuudhaan bakka kanatti immoo deebii waan barbaadanii sana ni galchitu jechuudha. Wanta gaafatamtan sana deebii isaanii galchitu. Wanta irraanfachuu hin qabnes immoo ta'uu qaba jechuudha. Haala kanaatiin erga xumurtanii booddee refer ID kan jedhutu jira. Screen irratti kan argitan kana jechuudha. Screen irra isiniif hin kaa'a yookiinis immoo description jalaatii argachuu dandeessu jechuudha. Isa fiddanii bakka kanatti ni guutu jechuudha. Erga haala kanaatiin waan hunda isaayyuu erga guuttanii booddee maal gootu gara gadii kana dhufuudhaan kooddii ishee asirratti argitan kana jechuudha. Kooddittii kana bakka duwwaa kana irratti bakka qubee guddaa fi qubee xiqqaa isaa eeguudhaan maal gootu ni guutu jechuudha. Hunda isaa erga haala kanaatiin guuttanii booddee maal gootu confirm kan jedhutu jira. I confirm jedha. Bakka kanatti click ni gootu. Erga click gootanii register kan jedhu irratti ni tuqxu jechuudha.
register kan jedhu irratti erga tuqxanii booddee gara login isin geessa login ni gootu jechuudha. Yoo isin dogongortan yookiin immoo qubee kana kan dogongortan ta'e irra deebisee isin gaafachuu danda'a. Akkasumas immoo wantoota guutamuu qaban keessaa kan sirrii hin guunne yoo qabaattan diimaa isin irratti ibsee kana seeraan guutii isiniin jechuu danda'a jechuudha. Isa ilaaltanii ni guutuu jechuudha. Amma kallattumaan akkamittiin akka seentan akkamittiin akka fayyadamtan isinitti agarsiisaa jechuudha. Erga guuttanii booddee haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Creating your account jechaa jira. Accountii kiyya create naaf gochaa jira jechuudha. Kana booddee isin ni seentu jechuudha. Haala kanaatiin isin seensisa. Erga seentanii booddee maal akka gootan waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Haala kanaatiin erga xumurtanii booddee congratulations isiniin jedha. Welcome to starclicks.com isiniin jedha jechuudha. Haala kanaatiin we have sent you an email to Kiyatek to active your account jecha jira. Active godhi accountii kee akka active gootuudhaaf linkii siif erginee jirra jecha jira. Linkii inni nuuf erge keessa seennee emailii keenyaatiin active ni goona jechuudha. Accountii keenya deemnee maal godhanna amma active ni godhanna jechuudha. Amma kallattumaan garamitti deemna gara Gmail accountii keenya ni deemna jechuudha. As keessaa bahuudhaan bakka kana ni dhufna jechuudha. Erga Gmail accountii keenya keessa dhufnee booddee kunoo haala kanaatiin miseejiin nuuf dhufee jira jechuudha. Starclicks active your starclicks.com account jechaa jira. Irratti tuquudhaan maal goonaa deemnee accountii keenya active ni goona jechuudha. Active account now kan jedhu jira. Bakka kana tuqxanii active gochuu ni dandeessu yookiinis immoo linkiin bakka kana jira. Linkii kana tuquudhaan active gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma deemeen accountii kiyya active nan godhaa jechuudha. Amma kunoo accountiin kiyya active ta'ee jira jechuudha. Your account has been successfully activated jechaa jira jechuudha. Amma accountiin kiyya active naaf ta'ee jira. Sign in kan jedhu jira. Bakka sign in jedhu irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif dhufa jechuudha. Bakka kanaatti email adreesii fi emailii ittiin banatan jechuudha. Akkasumas immoo paaswoordii akka galchitan isin gaafata. Bakka kanatti immoo kooddii lakkoofsa asirratti argitan kana gara gadii kanatti ni guutu jechuudha. Guutuudhaan maal gootu as kana ni tuqxu jechuudha. Sign in bakka jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Amma kiyya itti galcheen sign in nan godha jechuudha. Accountiin amma banee jechuudha. Haala kanaatiin ergan guutee paaswoordii fi emailii kiyya guutee kooddiis immoo haala kanaatiin ergan guutee sign in kan jedhu jira. Bakka sign in jedhu irratti ni tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii booddee haala kanaatiin isiniif fide jechuudha. Fiicharii kana fakkaatu of irraa qaba jechuudha. Maaltu jira jalqaba irratti overview PPC ads inbox setting fi wantoota garaa garaatu jira jechuudha. Haala kanaatiin ni ilaaltu jechuudha. Keessa seentanii amma accountiin ani baalaansiin ani irraa qabu $0 jechuudha. Guyyaatti kan ani hojjechuu danda'u 0.3 jechuudha. $0.13 jechuudha. Kanaaf jalqaba osoo kana hundaa hin hojjetiin dura maal goona mobile verification kan jedhutu jira jechuudha. Bakka kana tuquudhaan maal gootu lakkoofsa bilbilaa keessan verify ni godhatu jechuudha. Amma an lakkoofsa bilbilaa kiyya verify gochuu hin barbaadu. Maaliif accountiin ani amma bane kun accountii isinitti agarsiisuuf banedha waan ta'eef itti waan hin fayyadamneef kiyya verify ta'ee jira. Bakka kana tuquudhaan verify ni godhatu jechuudha. Akkasumas immoo setting kan jedhu jira. Setting kan jedhu keessa seennee wantoota tokko wantoota sirrachuu qaban waliin ilaallaa jechuudha. Egaa kana booda haala kanaatiin isiniif dhufa. Erga seetingii irratti tuqxanii booddee keessa seentanii emailii keessan wantoota garaa garaa keessa seentanii hunduma isaa maal gootu sirreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin maqaa dura ittiin bantan akkasumas guyyaa dhalootaa keessanis sirreemtu yoo ta'e akkasumas immoo wantoota garaa garaa emailii keessanis yoo jijjiiruu barbaadan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa amma ittiin bantanis yoo edit gochuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kun kiyyallee miti jechuudha. Akkuma carraa akkasumatti hin galchen isinitti agarsiisuuf bane jechuudha. Haala kanaatiin wantoota jiran hunda isaanii maal gootu edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Edit kan jedhu hunda isaanii fuuldura ni jira. Edit kan jedhu irratti tuqxanii edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma akkamittiin baank accountii keessan akka itti guuttatan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf maal dhuftu bakka baank account kan jedhutu jira. Baank account bakka jedhu kana irratti ni tuqxu jechuudha yeroo tokko.
Kana booddee haala kanaatiin isin gaafata jechuudha. Bank akkaawuntii keessan seeraan hunda isaa itti ni guutu jechuudha. Bank akkaawuntii Itoophiyaa jedhee isinii fida. Bank name kan jedhu irratti maqaa baankii isin fayyadamtanii ni guutu jechuudha. Bakka kana irratti tuquudhaan maal jettu fakkeenyaaf Awaash fayyadamtu yoo ta'e Awaash Bank jettanii barreessuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin Awaash Bank jettanii barreessuu ni dandeessu. Amma immoo nigdii fayyadamtu yoo ta'es yookiin immoo Commercial Baankii fayyadamtu yoo ta'es immoo Commercial Bank of Ethiopia jettanii barreessuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Erga barreessanii booddee magaalaa baankiin keessan itti argamu sana ni barreessu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaatiin barreessitanii baanka adireesii ni barreessitu jechuudha. Haala kanaatiin baanka adireesii keessan itti ni guutu jechuudha. Akkasumas immoo maqaa keessan sirrii kan buukii keessan irra jiru ni barreessu jechuudha. Haala kanaatiin amma isinitti agarsiisumaaf waan hin barreessaa jiruuf kiyya rakkoo hin qabu. Akkaawuntii keessan immoo bakka kanatti ni barreessitu jechuudha. Amman akkaawuntii akkasumattiin itti galchu jechuudha. Bakka kana dhiistanii dabartu jechuudha. Itoophiyaa keessa kooddii kana kan qabu baankiin hin jiru waan ta'eef dhiistanii bira dabartu jechuudha. Kana booddee bakka kana ni dhuftu jechuudha. Bakka kanatti kan guuttan ni jira jechuudha. Gara gadii kana dhufuudhaan maaltu jira? Short branch code kan jedhuu fi Swift code kan jedhutu jira jechuudha. Kan akkamittiin argattu cinqii tokkollee isin hin barbaachisu jechuudha. Kallattumaan gara biroozarii fayyadamtan yookiin biroozarii kan biraa keessa deemuudhaan search ni gootu jechuudha. Haalaan ani search godhuutiin search gootanii ni argattu jechuudha. Biroozarii keessan keessa erga seentanii biroozarii barbaadan seenuu dandeessu. Haala kanaatiin keessa seentu jechuudha. Kana booddee maqaa baankii keessanii fuulduratti barreessuudhaan haala kanaatiin maal jettu Swift code jettanii search ni gootu jechuudha. Haala kanaatiin erga barreessitanii search gootu. Search godhee Swift code baankii kamiyyuu taanaan isiniif ni fida jechuudha. Haala kana yoo isin gaafate accept ni gootu jechuudha. Haala kanaatiin kun akkuma argitan naaf fidee jira jechuudha. Swift code kana naaf fidee jira. Akkasumas immoo branch code illee haala kanaatiin naaf fidee jira jechuudha. Kunooti city fi country illee haala kanaatiin asumarraa fuutanii irratti guutuu ni dandeessu jechuudha. Amma maal gootu ishii kana irratti tuquudhaan copy ni godhattu jechuudha. Haala kanaatiin irratti tuqxanii copy ni godhattu jechuudha. Erga copy godhattanii booddee bakka duraatti ni deebitu. Bakka irraa dhuftanitti deebitanii achitti geessitanii paste ni gootu. Gara websaayitii duraatti ni deebina. Haala kanaatiin Swift code kan jedhu jira. Swift code kan jedhu irratti isa amma copy goone fuunee asitti paste ni goona jechuudha. Amma branch code kan jedhu jira. Branch code kan jedhu immoo kunoo asumaan bakka kana ni jira. FIN kan jedhu kana ishii kana copy ni godhattu jechuudha. Branch code jetti ishii kana irratti tuquudhaan copy ni godhattu jechuudha. Haala kanaatiin erga copy godhattanii booddee ammas dhuftanii bakka kanatti ni guutu jechuudha. Haala kanaatiin ni guutu jechuudha. Bakka kanatti haala kanaan erga hunda isaa seeraan guutuu keessan mirkaneeffattanii booddee gara gadii kana save changes kan jedhutu jira. Bakka sana tuquudhaan save ni godhattu jechuudha. Kana booddee maallaqa achirraa hojjettan kallattumaan gara bank account keessanii dabarfachuu ni dandeessu jechuudha. Amma akkamittiin akka hojjechuu dandeessan maallaqa waan xiqqoo isinitti haa agarsiisu. Bakka kana ni dhuftu jechuudha. Bakka PPC ads kan jedhu mallattoo doolaaraa ofirraa qabu isirratti yeroo tokkoof ni tuqxu. Sana booddee haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Erga isirratti tuqxanii booddee adsiiwwan kana fakkaatan isiniif ni fidu jechuudha. Add ID jedhee haala kanaatiin hundi isaayyuu isiniif ni dhufa. Yeroo tokkoof irratti ni tuqxu. Sana booddee erga irratti tuqxanii haala kanaatiin isiniif fida. Adii qofa taa'ellee dhiisuu danda'a. Isin maal gootu duubatti ni deebitu jechuudha. Duubatti erga deebitanii booddee haala kanaatiin ammas adii kan biraa isiniif ka'a jechuudha. Isarrattis ni tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii booddee haala kanaatiin ilaaltanii booddee ammas duubatti ni deebitu jechuudha. Erga duubatti deebitanii booddee bakka overview jedhu tuquudhaan baalaansii keenya deemnee waliin haa ilaallu. Baalaansiin kiyya amma yeroon bane 0 ture. Amma immoo meeqarra akka gaheeru walumaan ilaallaa jechuudha. Waaw! Kunoo akkuma argitan baalaansiin kiyya 0.002 naaf ta'ee jira jechuudha. Haala kanaatiin deemtanii guyyaa guyyaatti hojjechuudhaan
baafachuu ni dandeessu jechuudha. Akkamittiin akka baafattan ammoo bakka paayoot kan jedhutu jira. Paayoot bakka jedhu kana ni seentu jechuudha. Maallaqa keessan baafachuudhaaf jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin kan nuti qabnu amma 0.02 dha jechuudha. Irra xiqqaan nuti baasuu dandeenyu ammoo minimumii nuti baasuu dandeenyu $50 irra gaafa geenyu jechuudha. Bakka kana irratti ni tuqxu jechuudha. Bakka xiyyaan isinitti agarsiisu kan erga tuqxanii booddee karaa kan baafachuu barbaaddu kan jedhutu jira. Nuti amma baankii keenyatti dabarfachuu waan barbaannuuf baank tiraansfer kan jedhu irratti ni tuqxu jechuudha. Warri biitkoyiniidhaan baafachuu dandeessan akka barbaadan akkasumas immoo peepaal warri qabdan peepaaliidhaan warri baafachuu barbaadan irratti tuquu dandeessu. Garuu baay'een keenyi baank tiraansfer gatii fayyadamnuuf baank tiraansfer kan jedhu irratti ni tuqxu jechuudha. Haala kanaatiin akaawuntii isin guuttan hundasaa bakka kanatti isiniif fidaa jechuudha. Baankii neem jedhee Commercial Bank of Ethiopia jedhee akaawuntii nambarii amman ani guute kana naaf fidee haala kanaatiin isiniif fidaa jechuudha. Kana booddee maallaqa hagam akka baafachuu barbaadan bakka kana tuquudhaan irratti ni barreessitu. Fakkeenyaaf $50 yoo ta'e $50 yoo barreessitan haala kanaatiin isiniif ka'a. Sana booddee bakka kanatu jira transfer kan jedhu jira. Transfer bakka jedhu kana irratti tuquudhaan maal gootu withdraw gochuu ni dandeessu jechuudha. Ani maallaqni kiyya gahaa miti waan ta'eef withdraw gochuu hin danda'u, baasuu hin danda'u. Haala kanaatiin baasuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon akka isinitti tole abdiin qaba. Viidiyoon kun isinitti tole yoo ta'e like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Waan gaaffii isiniif ta'e koomentii jalatti naaf barreessaa. Akkasumas immoo viidiyoowwan akkasii akka isin qaqqabaniif immoo warri maatii chaanala keenyaa hin taane subscribe gochuudhaan nutti dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Bye bye.